Ashama harka fuunee akkam jirtu fayyaa keessanii hordoftoonni keenya nuti nagaa keenya galanii waaqayyoof haa ta'u yeroo darbee viidiyoo tokko mana hidhuu irratti kan xiyyeeffate isiniif hojjennee turre har'as viidiyoo biraatiin gaafiiwwan tokko hordoftoonni keenya nu gaafatan irratti hundaa'uudhaan qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Hanga dhuma viidiyoo kanatti daawwachuudhaan yaada keessan nu qoodaa akkasumallee gaafii qabdan gaafadhaa like share gochuudhaan nu jajjabeessan affeerraa kooti. Egaa gaafiin hordoftoonni keenya nu gaafatanii jalqaba irratti manni asirraa mul'ataa jiru kun qorqorroo luukii meeqa warri jedhan jiru. Manni kun qorqorroo luukii 67 kan ijaaramedha. Inni kan biraa isin eessarraatii viidiyoo kana kan hojjettanii biyyi keessan eessa warri jettan jirtu magaalaa Walisoo Raayyi. Egaa manni Niisaa Gamamoo dura jala isaatu hidhama jechuudha warri gaafatanis jiru. Manni dura Niisaa Gama akka beeknutti mana dursanii saaguudhaan yookiin garagaduudhaan achi booda gara hidhuutti ce'u. Inni kan biraa obboleettiin tokko immoo qorqorroo luukii 50 jettee luukii 50 otoo hin taane 52 jennu qorqorroo luukii 52 meeqan hidhama jettee na gaafattee jirta. Biimii isaati kan gaafattee biimii qofa taanaan naannawaa qarshii 10,000tiin ni hidhama akka gaa magaalaa Walisoottiin sitti himaa jira. Qorqorroo luukii 52 biimii qarshii 10,000 si hidhuu ni danda'u. Inni kan biraa immoo manni kun meeqan hidhamee warri jettan jirtu kan viidiyoo yeroo darbee hojjedhe keessatti isiniif himeen jira. Ammas irraan isiniif deebi'a. Manni kun hidhuu akkasumas biimii taasisuun qarshii 30,000dha. Walumaa galatti qarshii 30,000 akkasumallee hidhuu fi biimii gochuu dabalatee mana kana immoo keessa isaa akkuma viidiyoo mana kanaa isa kanarraa argaa jirtanii garagaantiin keessa diriirfameera. Dura isaa illee ittiin taasifameera. Hidhuun mana kana keessa farakasii gochuun immoo qarshii 10,000 qarshii 10,000 mana kana keessa isaa farakasii taasifama. Manni kun qorqorroo luukii 67 isiniin jedhee ragaa. Kanaan dura isinitti himee hidhuu fi biimii gochuun qarshii 30,000 jennee irraa mana kana keessa farakasii gaafa gootu leeshoo gaafa gootu qarshii 10,000 yoo itti daballee naannoo qarshii 40,000 fudhatee jechuudha. Egaa wantoonni barbaachisan mana kana hidhuuf wantoonni barbaachisan dura akkuma viidiyoo duraarraa argitan garagaantiin jira, simmintoon jira, wantoonni garaagaraa kan biraallee jiru jechuudha. Fakkeenyaaf amma biimii yeroo taasifnu feerroon ni barbaachisa. Feerroon mana ittiin biimii goonu saantii 8 akkasumas saantii 10 illee ni ta'a. Irra caalaa nuti asitti kan fayyadamne amma saantii 8 feerroon tokkittiin qarshii 850. Osoo saantii 10 ta'e immoo feerroon tokkittiin qarshii 1,350dha. Bakka kanatti feerroon nuti fayyadamne feerroo 14 biimii gochuudhaaf jechuudha. Feerroo 14. Inni kan biraa shiboo istaaffaa jedhamu tokkotu jira. Istaaffaan kiiloo 21dha bakka kanatti kan itti fayyadamne. Kiiloon 21 immoo qarshii 4,095dha. Shiboon biraa istaaffaadhaa gadi kan ta'e as viidiyoo kanarratti kan mul'atu isinitti agarsiisee jira. Shiboon sun kiiloo 2.5dha. Kiiloon tokkittiin qarshii 250dha. Inni kun kana fakkaata. Inni kan biraa immoo simmintoodha. Simmintoon mana kana hidhuudhaaf akkasumas biimii taasisuu mana keessa farakasii gochuuf simmintoo qalqala 33 kuntaalatti yeroo deebisnu kuntaala 16 fi walakkaadha jechuudha. Simmintoon tokko gabaa har'aatiin qarshii 1,380 akkasumallee qarshii 1,360 ni argama. Qorqorroon immoo qorqorroon ijaarsa manaaf kan ta'u akka waliigalatti namoonni baay'een kan itti fayyadaman qarshii 830 hanga qarshii 850ti. Egaa daawwattoota keenya gatiin harkaa mana hidhuudhaaf akkasumas mana keessa farakasii gochuudhaaf walumaa galatti qarshii 40,000 isiniin jedheen jira. Hidhuunsaa qarshii 30,000 yoo ta'u mana keessa farakasii gochuun qarshii 10,000 walumaa galatti qarshii 40,000 kan wantoota mana hidhuu akkasumas mana keessa farakasii gochuuf barbaachisan tokkoon isinitti himeera. Mana kana wal fakkaatu ijaaraa jirtu yoo ta'e kanarra dhaabbattanii keessanis tilmaamuu dandeessu. Walumaa galatti irreegni isaa meeqa dhufa qarshii meeqa dhufa warra jettaniif immoo gatii harkaa dabalatee kan wantoota barbaachisan dabalatee gara qarshii naannoo 1,170tti dhiyaatudha dhufee jechuudha.
kan mana hidhuu fi mana keessa karakasii gochuuf akkasumas wantoota barbaachisan bakka kanatti dhiyeessuuf jechuudha. Fakkeenyaaf garagaantiin obboleettiin tokko na gaafatee jirta irra deebiin siif himaa. Garagaantiin siinotiraakiin tokko bakka kanatti kan ittiin buusne qarshii 12,000dha. Selektiin immoo qarshii 11,000 buufamee selektii siinootiraakii 3 buunee qarshii 33,000 jechuudha. Biyyoo mana ittiin maragan illee bakka kanatti ni argama. Inni kunis qarshii 11,000 kan buufamedha. Waan nu dhaggeeffattaniif galatooma.